Egaa akkam jirtu nagaadha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya nagaan keessan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa qophiin nuti har'a itti walitti deebinee jirru qophii waa'eedhuma marii nagaati. Mariin nagaa kun egaa erga haasa'amuu jalqabee gara torbeetti kan inni adeemu jechuudha. Gara torbee tokkotti adeemaa jira. Haa ta'u malee mariin nagaan kanaan wal qabatee wantoota jiran wantoota dhagahamaa jiran odeeffannoo qabannirraa wanta isiniif dhiyeessinu jira jechuudha. Qophii keenya kana keessatti bal'inaan hubachuu ni dandeessu. Egaa mariin nagaa akkuma beekamu guyyoota darban kanaa kaafamee aga guyyaa har'a jiranii kanaatti kan mari'atamaa jiru. Marii nagaa kanaaf immoo egaa dheebuu eenyuti mariin nagaa kun dheebuu Oromooti. Dheebuu nama hundaati. Egaa marii nagaa kana kan fidee dhufe akkuma beekamu jarreen lamaan jechuudha. Jarreen lamaan kunis Dooktar Abiyyi Ahmedii fi Jaal Marroodha. Isaan kun lamaanuu dheebuu Oromooti jechuudha. Dheebuu Oromoo nageenyi kun dheebuu Oromooti. Guyyoota darban kanaayyuu kaafamee haasa'u malee wanti ijoon jiru maalidha? Har'a guyyaa har'aa kana keessa maaltu ga'ee jira? Kan jedhu tokko xiqqoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya egaa qophii keenya guyyaa har'aatti seenuuf jirra. Warreen qophii keenya immoo isiniif haaraa ta'e laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan qophii keenyatti seenaa isiniin jenna. Egaa haa ta'u malee waa'ee marii nagaa biyyoota keenyaa kanaan wal qabatee mariin nagaa kun maalirra jira? Maaltu haasa'amaa? Tokko immoo wanti kun dhugummaatti maalirra ga'e kan jedhu tokko isiniif qabannee jirra jechuudha. Mariin nagaa akkuma torbee darbe eegalee aga guyyoota har'aatti itti fufamee jiruuf guyyoonni har'aa kunillee akkuma mariitti dabalamee jiru guyyoonni itti aananillee hin beekamu jechuudha. Mariin kun guyyaa inni itti xumuramu namni adda baasee guyyaa kana daangessee kaa'ee hin jiru. Wanti nuti qabannee isiniif dhiyaannes immoo dhugaas keessa jirtudha jechuudha. Qophii keenya guyyaa har'aa keessaa guutummaatti wanta jiru ni hubattu jechuudha. Mariin jalqabe aga guyyoota turtiin isaa murtaa'ee fi guyyoota dhaabbataadha jedhamee murteeffame hin jiru. Isa kanarratti jechuudha. Haa ta'u malee mariin kun akkamiin geggeeffamaa jira? Maaliin geggeeffama? Haala kamiin dabarsaa jirudha kan jedhu tokko immoo marii kanaaf waan nuti isiniif qabannee isiniif hin dhufne immoo mariin kun hedduudhuma isaatti guutummaadhuma isaatti haala gaariidhaan haala bareedaadhaan adeemsifamaa jira waan jedhu odeeffannoo guddaa ni qabna. Haala kanarratti egaa wanti gaarii wanti adeemsa walitti tolu tokko jiraate taanaan aga yoonaa illee qophii keenya kanaa fi bareedina kan ta'u yookiin immoo milkaa'ina kan ta'u haaluma kanaan wal qabatee namni tokko wanta gaariidhaan yoo walitti adeeme milkaa'insi ni jira milkaa'insa ni gonfachiisu jecha qophiin keenya kaa isuma kanaatiin wal qabatee namni tokko haala gaariidhaan gaafa walitti deemu fuula wal fakkaatuun gaafa walitti deemu milkaa'insi illee gonfachiifamuu ni danda'ama jechuudha. Kanumaan wal qabatee kaa Dooktar Abiyyi Ahmedis Jaal Marroonis haala wal fakkaatuun paartiilee itti hirmaatamuu danda'an wantoota hedduu isaanii jechuudha. Walii galanii yookiin immoo marii kana dhiyeessanii jiru. Kanaaf dhaabbilee siyaasa garaagaraa illee dhaabbilee hedduun illee mariin namoonni bebbeekamoo hedduun illee irratti hirmaataniiru marii kana irratti jechuudha. Garuu yagaa irratti wanti nuti hubannu tokko maalidha? Qaamni tokko marii sana keessaa ba'ee mariin kun akkana kanarra jira yookaas immoo gabaabadhumatti paartiin araara kana keessatti hirmaate tokko guutummaatti as ba'eetoo mariin kun kanarra jira dhaabbataadhaan kanarra ga'e kan jedhu hin jiru. Garuu odeeffannoo tokko karaa garaagaraatiin wanta argannu haala gaariidhaan adeemamaa jira jechuudha. Fuulli gaarii yookiin immoo haalli gaariidhaan adeemsi wanti tokko fuula bareedaa deemu tokko immoo maal qaba milkaa'insa qaba jechuudha. Kanaaf aga har'aa kanatti illee wantichi ittuma fufee jira. Haa ta'u malee waraanni guutummaatti Oromiyaa keessatti illee amma geggeeffamaatuma jira. Maaliif akka waraanni kun immoo dhaabbachuu dideef kan hin beeku. Guutummaatti waliigaltee isaanii keessatti jechuun waraana kana osoo dhaabaniitu yookiin bakka jiranitti dhaabaniitu adeemanii qaamni hundumtuu bakkuma jirutti dhaabbatee bakkuma jirutti aga isaan waan gaarii irratti iddoon turanii odoo eeganii waraana dhaabanii naannatti tola akka koottis taananii egaa namni dhumuun baheessa miti namni yookiin immoo rakkachuun baheessa miti. Wantoota kan kanaatiin wal qabatee kaa guyyoota nuti eeggachaa jirru guyyaadhuma nagaa guyyaadhuma tasgabbii guyyaadhuma araaraati jennee abdachaa jirra. Walumaa galatti kaa Oromoon nagaa barbaada dheebuunsaa har'aas nagaadha. Guutummaatti kaa namni nagaa jibbisu homtuu hin jiru. Haa ta'u malee kaa Rabbiin
akkuma godhe gidduu isaanii galee yookiin immoo itti nu hirmaate keessa seenee wanta kana nagaaf dhugaa nu godhee bareedee yookiin immoo wanti kun Oromoon nagaa argatee akka jiraatuuf jedha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aanii isuma kana kanuma isinii dhiyeessinee jirra jechuudha. Wantuma dhugaa jirtu tana argannee warreen immoo qophiin keenya haaraa isiniif ta'e akkuma dura isinii kaase laayikii fi sabiskiraayibiidhaan qophii keenyatti seenaa isiniin jecha galatoomaa akka qophii biraatiin deemnee wal arginutti.